Gootota Oromoo isa si komandoo tooree tottooba'a haawusoo nasiroo duuleen faaka hawwasii lalleenjisoo dhiigaa harka laachuu dinnaan harma muran harka kennuu dinnaan harka muran sanyii balleessuudhaaf isa garaa biintuudhaan adamsan gochi afaan nama hin dubbannees hedduu. Free Jafar Yusuf, Free Jawar Muhammad, Free Baqqala Garba, Free Hamza Borana, Free Shamsuddin Taha, Free Abdi Raggasa, Free Lammi Benya, Free Shuggut bahee jira. Nini hundaafu hundi keessanuu welcome yooyyaa irra deebi'ee baga nagaan dhuftan. Reefuun tana viidiyoo takka ol darbeetiin kaasee viidiyoon sun xiqqoo sagaleen isii rakkoo qabdi jeeqama qabdi. Saniifi kaasee yaada saniifi khabaraalee xiqqoo babal'iseetiin irraa dubbachuu barbaada. Asumaanuu Oromootiyaa qabsoon teenya yoo itti beeyne afaan godhachaa jirti. Afaan yeroo garii rakkoo keessa furmaataa dhufa biyya tana maal godhan beeytani? Gaafa kiraasisiin tokko dhufe kiraasisii kana keessa taajiru jira. Biyya tana gaafa ikonomikaalii kiraasisiin tokko dhufe yookaan wanni takka dhufte qabalaa tana keessa milkaa'u jira. Qabalaa tana keessa taajiru jira jechuudha. Akkasumatti bilisummaan ummata tokkootis bilisummaan saba tokkoo yookaan qabsoo sabni tokko gaggeessu keessatti yeroo garii wanni balaa fakkaattu wanni hamtuu fakkaattu toltuu taatee namaa deebiti jechuudha. Yoo abbaan itti beeke yoo abbaan sammuu banatee ija qarootiin ija duubaa ija gaara duuba agartu yoo waa laalaa deeme waa hedduu irraa buufachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu ta duraan dura wanni nuti ammaan tana irraa dubbachuu deemnu waan ammaan tana nuti akka sabatti nu qabatee jiru jechuudha. Waan akka sabatti erga qabsoo lubbuu 6,700 itti gabbarree qulfii fuunee qulfii erga ummata maqalee galchine qulfii fuunee ara kiiloo waraabessa rafiine waraabessi fuudhee waraabessa isa caaluu rafi'ee jechuudha. Kanaafuu ammaan tana asirratti balaan dhuftee jirti waa hedduun dhufee jira. Akkamitti irraa buufannaa balaa tanarraa akkamitti waa buufannaa waan jettu irratti dubbannaa jechuudha. Ta duraan dura arraan tana taayitilli kiyya akkuma reefu dubbadhetti waamicha addisuu argaa'u qixaawu waamee fi akkasumatti baqiinsa yookaan kufaatii abiyyi irraa dubbannaa jechuu arraan tana. Abiyyiin piroosesa kufaatii irra jira keenya. Nuti yeroo waan takka jennu yeroo waa xinxallu waan arraa iventii arra deemu qofan xinxalina jira keenya. Maaltu dabre maaltu dhufu deema maaltu harka kana keessa jira maaltu harka kana keessa jira maaltu nu harka jira maaltu nu harka jira jennee xinxaluu qabnaa jechuudha. Sinigala. Kanaafuu arraan tana gadaan warreen erga du'a Hacaaluu booda warra eenyuutu dhoysaadhaan BPdha eenyuutu dhoysaadhaan abbaa garaati eenyuutu dirree bee abbaa garaati eenyuutu warra waggaa 5 guutuu asirra taa'ee afaan nutti banaa ture ka wayyaaneef ergamaa ture ka arra sabboonaa ta'e ni beeytan isinuu aktiivistoota jechuudha. Lammaffaa warra insaa jaaree warra ilmaan Oromoo torchu godhaa bee isaanii wajji ka arra deebee ifi sabboonaaf godhee jara kaan shayxaana godhu ka biraa ammallee hedduu jira jechuudha. Warri basaasa turtan warreen wayyaaneef basaasaa turtan if beeytan akka gaariitti if beeytan jechuudha. Warreen wayyaaneef basaasaa turtan arra sabboonaa fakkaattanii arra immoo PB jala galaa jirtan takka takkatti if beeytanii jechuudha. Arra sababa lola Tigraay qolli isinirraa bahaa jira. Isinuu qolola akka quncee muuzatti ifirraa kaasaa jirtan jechuudha. Du'a Hacaaluutis dabalatee amma immoo wanni deemaa jiru sirritti qola ifirraa baasaa jirtan jechuudha. Qolola quncee muuzaa ifirraa baasaa jirtan sirritti. Wen amma sanii mit dubbin. Nuti erga wanni kun qabsoon tun waggaa lamaaf cinaa erga isin OPDO'n qabattan booda silaa arraan tana duutii dhaabbachuu irra ture. Arra makalaakaa saraawutiin yookaan oomaan ittisa biyyaa sila arraan tana manarra Oromoo deemeen ajjeesu. Ilmaan Oromoo qaroo lafaa ol ka'an hin ajjeesu. Takka hin hidhu torchin godhu.
amma gaa maaltu deemaa jira akka dhiyoo tana irraa dubbachaa jiru osoo waa'ee hiriira addisuu argaa qixaawiyyaa minitti osoo hin dabarre nafxanyichi guddaan abiyoot kaasahuun erga bakka angoo qabate as ilmaan oromoo takkaa gaafa hayla sillaaseetii fi gaafa dargiitii fi gaafa wayyaaneetu ministeera keessa akka ammatti ari'amaniin beekan angoo irraa akka ammatti ari'amaniin beekan sinigala arrammoo qulfiin hundi harka jaraa seentee jirti harka naftanyaa hundi keenya kana ni beekna ni hubannallee ni agarrallee arragaa lolatu jalqabe lola maaltu jalqabe lola federaalizimiitii fi lola ahdaawitu wal afaan garagalee jechuudha osoo waa'ee hiriiratti hin dabarre lola kana warri irraa buufachuu fedhu eenyu warri qubee wali kaayyate yookaan hamartii wali kaayyate eenyutu qubeellaa wali kaayyate wanti cidhaa bar biyya haa taatu malee cidhaa bar wanti cidhaa gaggeeffamaa jira bar dura niqaa godhatanii jiran abiyyii fi isaayyaasiin niqaa wali godhatanii jiranii hamartii wali kaayyatanii jiran qubeellaa wali kaayyatanii jiran amma gaa xiqqoo cidha dura waatu jiraami waan dhidhiichisa xixiqqaa tokko sanii ture jechuudha oromiyaa keessatti amma gaa cidha eessarra godhachaa jiran tigraay irra godhachaa jiran achirraa gaafa deebi'an haniimuun yookaan karra seennaa yookaan millaashii baanan san oromiyaatti godhachuu deemanii jechuudha warreen lola kana irraa mirqaanee gammadee hirriiba dhabee nuti wayyaaniin xalaata keenya turte xalaata keenya turte diina keenya turte nujjeesaa turte sirritti nujjeesaa turan isaanii wajji warri nujjeesaa ture immoo opidiyootu akka gaaritti oggaa gawwajjees keenyaaf opidiyoon deemaa sadijjeesa oggaa jaan 30 ajjeestanii itti fidaa turtan akka abiyootfan basaasa turtan akka lammaa magarsaa basaasa turtan eenyu muktaar khadiir haa ta'u walaa abbaa duula haa ta'u hundi keeysan maal gochaa turtan isin oromoof bu'aa buusaa turtanii gaafa isaaniif ergamaa turtan gaafa warri arra isin juntaa jettanii kun isin ergatan sun isin dalagaan teessan maal turte namni toorchi nama godhaa ture eenyu an nama qeerroo achitti hidhamee tigireen irraa dhorkiteen beeka tirgeen irraa dhorkite nama keenya kana nama cafaqu poolisii nama cafaqaa ture gaafa isaaniif kaalsii dhiqan gaafa isaaniif ergaman san arra maaltu dhalate duba haya jarri kun deeman maqaleetti galan waan saammatan waan godhan at least irran isinii deebi'an mallee beekaan isaanii artistiin jabaan irraan duune Tigraay keessa hayyuun isaan qaban takkalleen aktivistiin isaanii duraa waan takkan taane kanama silaa nuti asii galgalaa ganama irraa boonyu Geetaachoo Asaffaa jennu sanuu qotteen isaan cabne lukkuun takkan hin qalabne achitti hin ajjeefamne ati hoo maal gochaa jirta warri arraan tana ilmaan oromoo waammachaa jirtan warri arra ilmaan oromoo yaadattan kun maal dhageessan bar ji'a afur hin guunne bar qabriin joollee qeerroo isin dheengadda harargee irratti mataa keessa dhootan joollee qacce joollee mana hidhaa keessaa fuutanii ajjeeftanii laga darbitan joollee qaltanii laga afaanii darbaa turtan arra yoo qabrii isaanii bantan foon isaanii jiidha hin goggoyne amma dura biyyeen taane kana eenyu godhe TPLF godhe natti miga Geetaachoo Raddaatu mana hidhaa ciroo dhufee mana hidhaa ciroo keessaa joollee qeerroo baasee ajjeesee laga darbe yookaan joollee machaara dheengadda ajjeeftan san TPLF godhe waan amma joollee qeerroo wallagga irra gootan TPLF godhe moo shanee godhe jettan isintu godhaa jiraachuu waan ifii gootan waan ilmaan oromoo ajjeesaa godhaa jirtan kana arraan tana oromoo yaadattan maaliif waay arra maaliif oromoo yaadattan mee nutti hima mee nu ibsaagaa guyyaa lamatti lola kana dirgim xalaw goone as deebina haxoyne mishinii keenya warra barbaannu san muxuxu goone as deebine akka abdiilleefan mana hidhaa qaallitti yookaan qaqaaqimoo yookaan maal jettan maakalaay baanan sanitti jara kana finnee darbineeti nagayaan ammallee achi hoggaa as deebinu haniimuunii keenya yookaan karra seenna warra shanee yookaan abaa'oo fiinjoo kanallee xiqqoo muxuxu goone isaan nun dhibdu jara kanaas fixnee nagayaan ilmaan horree jiraannaa nagayaan misoomatti bobbaanaa
baay'ee smartoch aboo bar isiniin kun numa smartiidha bar way siyaasaan tun isinumaaf galtee bar ha isin bar dhugumaan political science achi dabreessanii bar yaa warra tanakaa qofa walitti guurrate warra gootara hin quufne warra nyaatu hin quufne warra maal nyaanna warra yoo midhaan itti darbaa oolan foon jiraa itti darban biiraa itti darban hin quufne warra sagadu warra isinii sagadu qofa walitti guurratanii warra sammuun garagaltee keessa dabre amantii ifaa jijjiiruuf keessa seenu fa'a wal iyaazu billaahi innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun yaa ummata gootara qushaash sila arraan tana isintu goota nu taame bor wal agarree bar duuti haa caaluu nama meeqa miizaanarra kaayaa jirti duuti haa caaluu nama meeqa miizaanarra kaayaa jirti nama meeqa qormaata dabraa jira nama meeqaatu qormaata kufaa jira bar isin agarree bar warra qorii takka jawaar wajji qorii takka nyaatanii dhuydanii arraas deebitanii hundi keessan diina jawaar taatan hundi keessan jawaar faraddanii arra angoo argattanii gootaraa garaa keessanii kan quufne kana hallayyaa teessan ta itti haraa oolan hin guutamne tana yaa furushkoota abbootii gara hallayyaa teessan ta itti darbaa oolan hin guutamne tana amata meeqa asirra teessanii waccanii kunoo jawaarii siftan maal argattarre jawaari kana geenu dhorke jettanii nafxanyaa wajji iyyaan turre addisuu argaa ufaan tanakaan faan kolkolleen akka taayyee dongoraa kun faan jawaar tun nageenu dhorke hin jenne jawaar baatii afuridhaa jira soo maal tun nagees hin dhorke buloonni keessanii hiikamee dhume baxaabbaxamtanii marqamtanii kara ooftan wallaaltanii biyya jawaar bar kursii isin jala qabeeti gaafa isin dabdan isin qunxuuxaati ka garaa hammeenya hin qabne mucaan kun isin tajaajilaa ture silaa galataan malaaf jechuudha soo kana arraan tana isinii akka beeytanitti akka dandeetii teessanii akka IQ qabdanitti humna qabdaniin beekumsa qabdaniin arra biyya tana huno baatii afur dabree jira takkaa biitii akkana jeeqamtee beeyti jara keenya takka akka beekutti qabsoo karaa beekuun cinaacha dadhabaa mootummaan sun qabuun seenee buloona isii hiikee tiruu keessaa baasee kalee keessaa baasee biyya san kararra kaayee isin fuudhee qulfii isinirra kaayee silaa qulfii san fudhatee ifiifuu ara kiiloo seenuu danda'a bar silaa arra dhumaatiin dilli kun hin dhufu isin garuu warra juntaan baanan san isin ilaal warra obboleewwan keessa nyaate no TPLF juntaa miti hell no TPLF kabajaa itti gootee jirti saba Tigraayitti eenyu sobdaati deem gawwaa barbaadi nus sitti hima juntaan isini warra angoof je'ee murna angoof je'ee obboleewwanii fi kaan ajjeesee kaan angoorraa kaasee kaan mana hidhaa kaayee bira tatta'a jiru isini mee jarri kun kwalifikashin akamiin juntaa jedhama yoo isaan dur juntaa turtan isin hundi juntaa turtan waliinu OPDOnis ba'adeenis TPLFis isin afranuu waliin nyaachaa turtan waliin ummata fixaa turtan eenyu sobdan isin hundi waliin juntaa turtan arra juntaan isin warra Jawaar Mahammad hidhee bira taa'u warra Hamzaa Booranaa faa hidhee bira taa'u warra Lammii Beenyaa faa ijoollee qarootan hidhee bira taa'u juntaan isin naqarsaa isin marzi summiidha Oromoodhaaf juntaan isin caale hin jiru juntaa jechuun anaa isin hiika juntaa jechuun guruppii humnaan angorra teessu jechuudha arra eenyu humnaan angorra taa'u bar ummanni Tigraay haa xiqqaattu haa guddattu ummata kana kabajaatti godhee filmaata gaggeeffatee bar ummata kana dura kaayee bar isin Oromoon isin filattee gaafa Jawaarii fi Baqqala Garbaa faan Harargee keessatti Oromiyaa keessatti Shawaa keessatti akkamitti namni bu'aa garataniitiin sodaattanii waan kana kiraak daawun kagootan eenyu sobuu barbaaddan juntaan isinii jechuudha arra gama lola deebina gaa let's go back to the war lolli maalirra jira lolli kun amma gaa xumurreeti akka karameellatti arrabne guyyaa lama keessatti goonee deebinaa jettan dheengadda Biraanuu Julaa waan shanee ja'antana wallagga dheenee torbaan lama fixnee dhufnaa je waggaa lama fixuu dadhabe tun waggaa 20 isin fudhatti
yoo daftanii aangoo irraa buutanii yoo daftanii teebila irra teessanii aangoo gadhiiftanii biyya tana mootummaa coomsaa gadi geessin isin biyyitituun sababa abiyoot kaasaawunii fi bilxiginnaa baduuf teessi biyyittuun Yugoslaaviyaa taati biyyittuun dhugaan isinin ja'a biyyitituun Yugoslaaviyaa ta'uu teessi ganaa bakka torba bakka 10 adda caccabxee namuu mootummaa fi ijaarratee taa'u ta'a amma guyyaa lama keessa xumurree dhufna jettanii mee maal gootan huno qotee bulaa itti neexanii jarri gawwaa seetanii akka keessanitti jarri laal bilxiginnaan waanuma qabattee hunda khasaaru qofa gaafa abdiillee sanuu hamilkooytan waan tokkummaan daleeydaniif waan keeysaa alaan qabsoo yeroo sanitti erga negeyni dhufe waan takka daleeydanii sanuu gorsa tokko tokko ummata jajjaba arraif jala ariitanii fi hidha guurtanii fi akkas gootanii fi achi gootan sanin wal gurmootanii waan daleeydaniif sanitti milkooytan arrammoo Isaayyaas Afoorqii hamarti Isaayyaas Afoorqii naqachaa hota ristii keessa fudhatan jecha ani immoo nugusa torbaffaatiin ta'a jecha hell no it's not gonna work arraga akka itti keessa baatan Oromo maal jette dubbii bahan dhorkanii gala dhoowwanii jaan meegaa itti seentanii jarri tooftaan isin caalaa jira maarree dhooyne maarree qabanne bakka dhawtanii qabattan viidiyoo waraabaatii gadhiisa maali biitti gommaa qabdi yoomi as biitti gommaa magaalaan isin ammas laa dhuunfanne jettantun gommaa qabdi maa TV akka Tigraay TV kalee garsanii nu garsiisina moo isin dura deemti hoggaa isin waraabuu deemtan biitti gommaa qabdi isin dura achi deemti isin jala deemtan isin dura achi deemti isin jala deemtan isin dura jala deemti eessa deemti humaraan gommaa qabdi guyyaa meeguutu humaraa qoxaaxaranne humara no nuti guyyaa lama keessa maqaleetti isin argu barbaanna we need you in Maqale within 2 days isin ammallee xarafa marraa humaraa jirtan humaruma jirtan humaraa sanuu gommaa qabdiisa ugu takka dura achi deemti ugu takka as deebiti dura achi deemti dura as deebiti miskiina hono akkanatti qotee bulaa ibiddatti naqaa jiran humaraan gommaa baafteessa ugu takka arra achi deemti boruus as deebiti gommaa qabdi humaraan beeytanii bar xarafa marraa humaraa control goone jaan haya viidiyoos kannaa hin jiru warri Tigraay TV achi deemeeti laayivii nu garsiisaa jira humaraa keessa humaan jiranni ummanni kijiba jee ay salphina ay sal aboo rabbiin ammallee isin haa salphisu rabbiin isin haa salphisu wallaahi oromoon ummata garaa bal'atu jenneeti oromoon ummata gaggaarii jettaniiti arraan tana saba kana xiqqeessitanii hayyuu isaa dura ajjeeftanii ilmaan qaroo lafaa ol deemtu nyaattanii fixxanii ququmsitanii arrammoo cina keessan immoo Tigraay godhanneeti karra bahaa yookaan hanimuunii Oromiyaa godhannee san booda nagaan walaqqafnee rafnee ilmaan keenya horannee jiruu bareedu jiran is naa gana warka hanga ilmi Oromoo tokko lafarra jiru ardii kanarra jiru isinilleen hanimuun godhattan Oromiyaatti yookaan karra bahaa Oromiyaan godhattan ilma Oromootu takka wareegan malee takkan hin taatan jechuu garuu amma gaa kara dubbii ijoo teenya dabarraa jechuugaa dubbii mi'ooytu hiriira addisuu argaaw qixaaw yaame addisuu argaaw qixaaw hiriira inni waame kana maal jechaa jira jara keenya biltsiginnaan kuftee jirti anaa isin hima mark my word biltsiginnaan hin jirtu biltsiginnaan akka saamunatti bayxee dhumtee jirti hoomacha akka namicha amaaraa jeesan biltsiginnaan hoomacha qofaa jira amma oromoorraa wanni fedhan moraalii dhengadda isiniin hin jenne guys wake up moraalii diinagdee isinirraa fedhanii lolli tokko deemuudhaaf waa sadii barbaada irra deebina wal yaadachiisuun muumina fayyaddi tokko diinagdee sun maal gooti loojistikiitti bitta midhaan bittaaf koshoroo bittaaf xiyyitii bittaaf waan adda addaatti gootaaf kanaaf diinagdee barbaachisa jechuudha lammaffaan no tokko humna si barbaachisa humna si hidhatee si lolu si barbaachisa san keessaa biyya san keessatti yeroo lolli gama kaaba gaggeeffamu hunda harka 50 namni qooda kan yoo xiqqaatte ilmaan Oromooti lafee isaanii ta'e ila irraa achitti dhumte haga ammaa tagalatan qabne tagalgalaa ganama achi dhumte sun tadaangarra dhumte sun tadeengaddatti arrabsamaa turte ta mangaa itti sinjaa turan wala qarri bakka irraa dhufte sin beeynu ati Maadaagaskarii irraa si dhufte sin jangalanni keekan
ati immoo achitti lafee kuma dhibba takka gabbartee jirta lafee miliyoonaan gaafa dargii gabbartee jirta eessa jirtu sun mee san eessa seente dura takka humna namaa lammaffaa diinagdeen kun eessaa dhufa bakka lamaa dhufa diinagdeen takka biyya alarraa warri interestii qabu arraan tana eenyuutu Itoophiyaa dhufee Abiyyi wajjin invest godhee doolaara inni barbaadu miigii waraanaa xiyyitii waraanaa kilaash waraanaa girnoo waraanaa eenyutu kanneefi Abiyyi wajji lola amma jira biyyi akkasii hin jiru gaafa Mangistuu Hayilamaariyaam dhugaadha Raashaan gargaaraa jirti maaliif kooministii yeroon sun yeroo kooministiiti biyyootiin kooministii akka Yugoslaaviyaa har'a caccabanii dhuman akka Itoophiyaa har'a caccabanii dhuman akka biyyoota adda addaa addunyaa irra yeroon sun bara 70moota keessa kooministii ture jechuudha kanaaf Raashaan gargaaratu arras hin gargaartu chaayinaadha ta xiqqoo appitaayitiin isii banaa ta dachii barbaada olii gada isiin liqii isii kanniti bakka waraanaa gizee geette sheelaa shul jettiin feetu isii waraana chaayinaan waraana geenyaan karaa biraatiin deemti hin dhageenya ismaartiidha chaayinaan isii jalaan dubbattu warri dur waraana irra nama gargaaru Ameerikaa fi Raashiyaa Ameerikaan si bira dhaabbatti I don't think so no Ameerikaan wajjin jirtu warri Ameerikaa fedhu Donald Trump filame fedhu Joe Biden filame when it's come to foreign policy they all the same tokko hundisi gaafa foreign policy irra dhufte gaafa waa'ee biyya ala irratti hundisi takka maaliif wanna keessatti seera waan baasaniif tumaniif jechuudha kanaaf qabeenya lammaffaan qabeenya sirriitti gurra baniina dhaggeeffadhu qabeenyi kun eessaa dhufa takka biyya alarraa fedhan doolaara miliyoona 100 kannuu danda'an lolaaf fedhan miliyoona 100 kannuu danda'an miliyoona 200 biliyoona takka meeshaa waraana waan adda addaa ni jira sun hin jiru maafish baabbish hin jiru as kannaa yoo jiraate kaadireen akkasi qabeenyi bakka biraa eessarraa dhufa biyya keessaa dhufa maaliin gibiraan fi wannaa kan chuudhan soo arraan tana ummanni biyya keessa jiru amma dhugumaan gibira kafala arra ummanni I don't think so namni gibira kafalu hin jiru yoo kafalullee fedhii qabaataate hundi keenya itti dhaabne gibiran kannina dida wanni sodaattan hin jiru dheengadda wannummaan inni qarshii jijjiiree saammadhaa isiniin jee isin saamsisaa tureef waan mindaa waraanaa kafalu can you guys imagine me ilaalame calculation uma jarri kun fudhate ilaala nama mindaa waraana siviilii keessa deddeemu ka waraanni ittiin banamin mindaa kafaluu dadhabee qarshiin gaafa jijjiiramte ni laalan wanni humaan jirtu kanuma laalan wanni dabal isaan akka isaanitti baankiitti qarshiin akka deebituuf sodaatanii jarri qaata ganamaan waggaa 2 guutuu doolaara jijjiiranii fixanii jiranii isinitti himne jira hin jirtu qarshii Itoophiyaan qaban jarri qarshii Itoophiyaa ifuma bachi keessaa kaan walii gad oofa malee hin jirtu so qarshii tana jalaa fudhatan qarshii tanatti abiyyitti milkooyin arrammoo qarshii isaan madhaa jeen nama qarshii isaan madhaa isiniin jee ka qarshii doolchee akkaawuntii keessaa hin qabne ka waraana banu guyyaa lamatti hin fixee dhufaa hunoo torbaan gee arra eenyutti booyan oromotti booyan all now arra maal as nun jaan akka addunyaan nu dirmattuuf ilmaan oromoo koottaati gaccahaati raayyaa ittisa biyyaa nurraa dhoorkaa ja'a raayyaa ittisa biyyaa murni wannaa fixaa jira ja'aati iyyaa hiriira bahaa guyyaa maal jaansa kamisaas deemu kana I think it's Thursday yaa guyyaa kamisaa as bahaa jee addisuu araggaa qixaawu maal jechuuf hiriira baanamee nutti hime addisuu argaawu kamaal joo hiriirri raayyaa ittisa biyyaa TPLF ajjeeftee raayyaa ittisa biyyaa maaliif ajjeeftanii jennaa gabbaane raayyaa ittisa biyyaa ajjeesuun isin irra turre isin yennaa xutu nakaashiidha jennaa gabbaane hiriira baane maaliif nu barbaachisa mo'attanii guyyaa lamatti fixnee sa'a 48 keessatti muxut goonee as deebina hin jenne so where is it so maaliif hiriira waammachuun maaliif isin barbaachisa maali baajetaa dhume allaqachi jarri gawwaa miti abbaa kiyya jarri kun akka dhufu beeyteeti daangaa isii ilaala shaqqoote hidhattee teessee moyaa balbinoittee tatteessi yaaboo gaafa achi godhanii shummoo godhan jarri akkasi gizee nama awwaalee dhufu akkasi aragoo raajii akkasi qarartoo isaanii dadhabne hiriiruma galtee kara Sudaan everybody kara Sudaan taphatteen agarree ibiddaan taphattaa jee ilaal ambaashaan nyaatinii garaa si bal'ataa jette taphatteen agarree gubatteen agarree ibiddaan taphattaa ambaashaan nyaatinii garaa si bal'ataa jean dur gubattaniin agarree amma gubattanii agartanii mi waan dhiirti isinii xinxalaa turte sargiiteenyaa fi reeka isiniin jechaa dur wanni kabbaad masaaraa hunda
فتنة جر مالين فتن درونين فتنة جرخين درونين نسام بهنم بدروني وند طيارة تكشو أسيدهم تنا تا كلين سر أستاني كنترول قلنا دروني الآن أبيجيتو طيارة نمني خيسان جرين إرجع مسارهم دفته أسيمو خرط عرفاتين أول سينو دردبن مالي مكاني سي بيه همرا جاسان همر مساني نيوسين همرا سينن درو ديم همرا سينن درو ديم أكلافتو خيساباتا إبدتي سنت سو أرمو أرمو وامتاچو تقفا مالك سيبر باشا هيريري منو إبسي ميدرو مالك هايون هيريري خنا مالي بوان هيريري خنا can you explain for us أرمو ونمان مالتونا هافي جتة أكاريفو سين إبسيسن جرى أدرن ودواتو رسن جرى منا إذا خيسانو باسانو جيساتو ري جرى المخيتي تو خطكا غافا ويانا المخيتي غارانو لولا جاني هذا أباني نجيفمنا يو جراتنا سخنا ها أسخرنا مه جارتين جار سدرتي تألفا غراك أبتو تباتي شاني تكا قدي دمت إلمون غراران دربمنا أسخرنا يو جرات مالي خنا جرى غرجبين خنا چالي جرا سو رايا سنيفين أران أوروميا خيستاء رايا خي ينجيسنا رايا خي ينران تقنا رايا خي يكسنا رانغورنا أبي يومان بلسيني أمني أتجارو جونتا دا أكجو دي من بانر تولفتني بانر تولفتني جونتا تو أتجرا ها جونتا أتجرا أمتكنا so ati mal sigod gafin tijabar that's the question simple question me mal sigod ati motumada ati federala guyyaa lama keessatti teekeer godhee dhufaa biizinasa nuun jette soo maal godhe hiriiri maal bu'aan isaasiif hiriira ban namni hoggaa cunqurfame dheengadda ijoollee hiriira baannaan hin baatan jettanii hin dhoyne ifii gisee hiriira barbaadan hin waammanne arroo maaliif ummata waammachuun barbaachisa ummata oromoo hundaaf waamicha maa gootan isin addaggeemi isin diinaami kanaafuu oromoo maal gochuu qabdi das haaji xinxalaas analysis jennaan jechuun wanni godhu qabnu hiriira kana akkamitti irra jignee hiriira kana akkamitti irra jignee free Jawaar Mohammad goona hiiruma isaanii kana ya akkas daban hiriiruma isaan qopheeffatan kana akkoonis mixiinis takka osoo manatti hin hafne Abiy must go bilsigina must go shimallis abdiisa must go down Abiy jechuu qabda mootummaa cihomsaa barbaanna jechuu qabda free Jawaar Mohammad free Baqqala Garba free Hamza Borana Shamsuddin Taha Jaafar Yusuf Lammii Beenya Abdii Raggaasa hunda isaanii maqaa waamtanii jara kana free nu godha jaan immoo ka isin irra xiyyeeffatan irra garagalaati ha guyyaa kana maal gootan hiriiruma isaanii kana down biltsiginnaa jaasin down Abiyyoot jaan tak tana godha sirritti inumaa hiriiruma isaanii kana karoora biraa isin hin barbaachisu itti fayyadama down Abiy down Shimallis we need change isini barreessina ingiliffaan jaa maaliif baytani amma addunyaan gurra isinii kannitee jirti arra addunyaan New York Times Reuters BBC CNN Fox News New York Times Washington Post addunyarra niisii nin jira jau hundi waa'ee Tigraay gabaasaa jira gurra si calawu arra maal godhuu qabda duubaati ilmi Oromoo takka manatti naafin mixiin takka lukkuu fi re'eellee fudhadhaa gabbaa har'aan tan lakkoo isaa isinii dabaltu free Jawaar Mohammad Fajaa asbahatii warra hidhameef arra sagalee taha hiriira isaanii irratti down Abiyyi afaaniin buufatinaa jira keenya down Abiyyiin amma tolti that's it oggaasan New York Times ha Tigraay gabaasuu deemu huno riijinii isaa isteeta isaa keessatti balaan itti dhalattee warruma amma dura angoorraa ummata ari'eetu arrallee galaanni dursan dhoohee jira isiniin jaan jechuudha so galaana keessan itti dhoosa that's it gaafa itti dhooftan fincila xumura gabrummaa kan deebine ammaan booda waraanni achirraa asit deebinaan achii sit dhooynaan achii jala ceetii jechuu jarrinis
isaan dhiisee ibidda dhiisee ati karaa nagaa qabu harkaan qabne ittiin dhufu anaa siimati yoo tante sanuma dha sanuma firraa eega maaliif jennaan ni sodaata gaa itti as deema kana firraa eegamo kana firraa dhawa nama miliyoona 60 dhawamo nama 250 ka daangaa tolfatee hidhatee isa eeggatudha ni filata jechuu guusan carraa kana fayyadamuu qabna oromoon carraa kana itti fayyadamuu qabna jechuu sirritti kanaafuu biltsiginnaan guyyaan isii lakkaawamaa fi jira dhumataa jira guyyaan isii they are gone deemanii jiran hin shawwadamina biyya takka bulchuudhaaf humna namaa si barbaachisa kaniin reefuu takka lama jee isin barbaachisa waraana ugaa bantu humna namaa diinagdee mooraalii yoo ati arraan tana isaan ka'iitii raayyaan dheengaddan ajjeese sun miskiinaati maaliif ajjeeftanii raayyaan akkasin na gudeedaa ture sun nu gudeedaa ture sun miskiina maa xuuxanii yaa eenyu maqaan isaa junta ja'a isiniin jaan isin immoo lakki daawun abiyyi jettanii jechuu gaafa san mooraalii waraana qa gootan jechuudha mooraalii isaa dhoyta gibira keeni dhoowwatta ikonomii danqatti goota sanboota karaa kamiin sosso funya uritti funyaan isaa ga harkisteeti akkuma jira maqalee abiyyi ariita jechuu achira ya abiyyi wajjin haasoon hin jiru amma booda biltsiginnaa wajjin haasoon hin jiru biltsiginnaan tapha kana keessaa bahuu qabdi biltsiginnaan biyya bulchuu hin dandeenye tapha keessaa bahuu qabdi dura isiin ya tapha kana ala bahuu qabdi isiin yoo ta'ellee ummata biraati waan kanarratti haasoo addunyaa wajji walii galee addunyaan immoo harka naqatti maaliif jaa dubbii teenya tana fudhadhaa sirriitti jedha keenya dhiisaa kaadiree gootara gaatiree kaadiree kuusaa midhaanii hin quufne tana ummata waan takka hin beekne warra karantuma qofa waa xinxalu warra maal nyaannaa warra garuma waa darbuu malee waan biraan beekne tana dhiisaa addunyaan Itoophiyaa waa lamaaf akka isiin abiyyi waa lamaaf kaasuuf deemti maaliif kaafti jaa dhiisa amma Ameerikaan yeroodhaaf waan filmaata irra jirti haasiniif fakkaatu United Nation harkana maaliif beeytanii Itoophiyaa yoo jiite nama miliyoona 110 balballi tokko Somaaliyaa dheeyxamoo Jibuutii dheeyxamoo Keeniyaa dheeyxamoo Sudaan dheeyxamee nutti hima moo Eertiraa dheeyxa istaaf ummata kana lorkuun galaana ummanni gaafa biyya takka jiite Suuriyaan diigamtee qabuu dadhaban nama xiqqaa miliyoona 23 miliyoona 100 eessa haram deemta kanaaf kiraayisiisiin diigamiinsa biyya sanii waan worst ta'uuf waan United Nation laallatuuf taa'uuf waan biyya biraa hunda koostisii godhuuf arraan tanoo biitituun diigamtee kaan Sudaan dhaqee kaan Keeniyaa dhaqee booda United Nation qallabu taachitti biliyoonan doolaara kana gochuun fedhan kanaaf abiyyi akkana funyaan laal hokkoo akkana funyaan isatti hokkoo naqaniiti isa dhiisiiti Mangistuu Alamaariyaamu CIA'n achi waliin dhodhoyteeti Zimbabween dhoyte unkaan kana hidda lafatti hin dhaatiin dhiisaati hokkoo akkana funyaan isatti sii naqaniiti abiyoo kaasahuun darbanii mootummaan coomsaa sii dhaabbatti kanaaf carraa kana fayyadame jechuudha waan nafxanyichi abii eenyu maqaan isaa Addisuu Araggaa qixaawu faan ja'an hin dhageenaa waan nafxanyoonni isin hin ja'an amma Oromoo niga gaddi niga boochi niga qabsoo ganama booyaa qabsaa fi turte yeroon goola battu amma jechuudha yeroon daangaa keetiif dhaabbattu amma yeroon daangaa keetiif duutu amma jechuudha kanaaf lola dhumaatii isaan beekamneef wanni ati sagaleen taayattee gabbaatee warra nu jeessan nurraan tuqina raayyaan isa biyyaa wanna keenya ol na'u keenyaa miti osoo keenyatee dheengadda nun ajjeessu osoo keenyatee dubartii teenya nu jalatti hin gudeetu keenyaa miti amma humna teenya ni fedhan mooraalii keenya ni fedhan qabeenya keenya fedhan no way dhorkadha addunyaan dhoowwattee jirti isinis dhoowwadha kanuman isinin jechuu dhufe fayyaa argadhaa waan hojii turtaniif viidiyoon kurreefuu wanni ta'eefin kaasee isinii dhufe oowwite magaalaan oowwite warri laayivii daleeytanis amma ka gabbaatanii ummata keessaniif sagalee taatan warri miidiyaa irrallee arra ka ummata keenya karaa adda addaatiin OMN keelloo karaa dandeenyu hundaan ummata keenya kaasuu qabnu amma ummata keenya akkamiin mobilize goonee akkamiin waan kanarraa bu'aa buufatan ka jettu irratti we need to focus on this one amma yeroon isa amma yoo nuti kanan goone isaan tutti fayyadamuu danda'u garuu isaanis itti milkaan tana baruu qaban sirriitti tana jala baruu qaban jechuudha kanaafuu jabaadha Haacaaluu hin dagatina Haacaaluu foon isaa hanga ammaa jiidha warri Haacaaluu nyaate arrammoo kootu Oromoo naaloliin hin taatu naaloliin hin taatu nee way kanaafuu qophaa'e Oromoo
take this chance kana fayyadamu kana itti fayyadamu qabdi Oromoon haruma hundaanuu chaansiin kun chaansii si baname chaansii si down abiyyi jettu jechuudha Hacaaluun dagannu no onnee teenya keessa jira never Hacaaluu dagannee seetanii no Hacaaluu waggaa kuma boodallee ni yaadatamu jirra ijoollee Booranaa jirtu ijoollee Wallaggaa jirtu ijoollee Arsii jirtu ijoollee Tuulamaa jirtu ijoollee Mattaa jirtu eessa jirtu Boolee jirra jedha eessa jirtu Boolee jirra jedha eessa jirtu jirtu inna qaamu duuba sana jirtu warri OMN jettan OMN irratti illee ni dabarsina sagantaa kana abshir OMN keelloo irratti nu eegaa ni dhufna ijoollee Booranaa jirtu ijoollee Tuulamaa jirtu ijoollee Baareetuu jirtu dhagee Addisuu Araggaa dhaggeeffadhu Shimallis Abdiisaa dhaggeeffadhu Boolee jirra jedha eessa jirtu hacee nyaateeti har'a nuti hiriira sii baana no dhaggeeffadhu Shimallis Abdiisaa naan jettu geerar naan jettu meekee geerarure badi naan jettu meekee kajeelure ani maal geerara kanoo yaada geerara irri geeraree kuufne hidhaa qaalitti jira Jawaar Baabaa nabe irri geeraree kuufne hidhaa qaalitti jira irri geeraree kuufne hidhaa karchallee jira karchallee ammoo jira anu maalan geerara anu yaadan yeelala abshir hajeeko gumaa keenuma ba'a ijoollee bannee rakaa yoo itti beeyne gumaa Hacaaluu ni baafna ijoollee bannee rakaa gurra abbaa kanneen rakaa Oromoo maalum godharee maalum gochuu didee yaadde hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf xinnaaf kafarra godha akka wajjin bubuluu yaadde hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf xinnaaf gabbarre guddaa akka wajjin bubuluu sun waanuma jiru obsine amma obsa erga sodaa fakkaate ka'een itti cabsa nan dhoowwiinaa nan dhaqaa iddoo yartuun nu nyaarte amma isheen geessu laala akka lamuu nu nyaarre biyyootti ishii dabala yeroon yartuu biyyootti dabaltu amma Oromooticha yeroon advaanteejii kana fudhattee akkaan amma sii xinxalee lafa sii kaa'e kanatti yeroon ati advaanteejii fudhattee biyya dabaltu yeroon ati hoggantoota kee hidharraa baastu yeroon ati ilmaan Oromoo hunda balbala duraa bantu yeroon ati biltsiginnaa warra daadeesi qaratee si nyaachuu deemu Hacaaluu nyaate kana irraa kafalattu advaanteejii fudhadhu amma fincilli xumura gabrummaa guyyaan isaa waammatan kun awwaalcha isaanii ta'uu qabaachuu kun hiriira biltsiginnaa osoo hin taane hiriira awwaalcha biltsiginnaa ta'a jechuudha Hacaaluun osoo foon isaa jiidhaa osoo foon isaa biyyee ta'een dhumin osoo hayyoonni nuti qabnu mana hidhaa tatta'anii akkan nu sablisanii nuti deemnee lollaaf isaaniif nuti sagalee taanaaf waraanaaf no hin taanu never Yatolle biyya kooti hundumtu haadhoo kooti hundumtu naadhoo kooti sa'a keenya sheeburee isheenittis kennina gaadi'anii elmatu elmatan baramee qabuuf galchuuni dadammalee yoon beekne birrii keessaa akka ramadi
Fuudhanii ibiddaa irra keessa dibanii nu bubuufa hiika yaadan rabbumaaf turre malee. Rabbumaaf jirra malee, rabbumaaf jirra malee, rabbumaaf jirra malee. Harargeen mancaaqarraan. Hai. Harargeen mancaaqarraan fuulamni farda leenjisee roorroon daangaa daba. Roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteessee. Indagama. Harargeen mancaaqarraan fuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteessee. Addaggeen safuun beektu. Addaggeen ammayi. Addaggeen safuun beektu. Addarra dhaaban malee falmannu qeerroosi. Abdiin sabaa yoomillee. Falmadhu dhiiga haa caaluu deebisi abdiin sabaa yoomillee. Abdiin sabaa yoomillee. Dhiiga haa caaluu kafale fayi. Sabaa yoomillee. Abdiin sabaa yoomillee. Abdiin sabaa yoomillee. Dhiiga haa caaluu kafale Oromoo. Beekuuf barshorkaa'u. Beekuuf barshorkaa'u kanaaf garaa jabaatu irree humna qabanii ijibbaata falmatu. Irree farda keenya himbeeku bareechanii. gaafa gaarreen adawaa Gaafa maqaleessanii. Harreenyu siiloon namni siiloon hin jiru maqalee dhaga'e. jiru farda keenya himbeeku Bareechanii. gaafa gaarreen adawaa Gaafa maqaleessanii. Gaafa maqaleessanii. Nuuni miti farda keenya himbeeku bareechanii. Gaafa gaarreen adawaa gaafa maqaleessanii. Gaafa maqaleessanii. Gaafa maqaleessanii. Nan sobee. Hin sobne. Nan sobee. No. Nan sobee ijoollee Oromoo. Nan sobee. Abshir Oromoon laal kayitii qiidiin kafaladhu ijaa kee malee hin booyin haa caaluudhaaf xiqqii kee Jaamessa kun akkana jee araa kiiloo si naqee nyaatte addagge. Suuri farda kee qopheessii eegoo kee qarii soroorsi gaachana fannoo irraa buufi roorroo didee sirra marse maaliif duuta mana beekte. Akkana jee araa kiiloo si naqee abiyoot kaasaa hun dhagaye. Ati immoo ni nyaatte har'a. Araa kiiloof si tu'aane akkas jee araa kiiloo si naqee. Farda keelloli araat kiiloof si tu'aane. Ati immoo deebitee isa nyaatte. Bulloo keelloli araat kiiloof si tu'aane. Kaafadhu eeboo keelloli araat kiiloof si tu'aane. Kaafadhu mancaa keelloli araat kiiloof si tu'aane. Araat kiiloof si tu'aane. Araat kiiloof si tu'aane. Maasaan gamaa lafan baatu amma gaahun olaan. Lafan baatu maasaan arrallee ni dalaga sirbi kun Oromoo hay arrallee siif dalaga arrallee wal gaggalaafata taati yemmulee yaa garbajoori lola malee maal godha goorri gabi Masanga lafan baatu talba facaafata taati tokko du'ee tokkon taa'u wal gaggalaafata taati biyya ofii maaltu gadhiisa akkana haa jennu kuma tokko jiraan waggaa kuma tokko seenaan isaa jiraatan. Maatu reeysan maaltu gadhiisa qabi akkasitti haa caaluu nyaattaniiti arra isin Oromiyaa hanimin godhachuu fetan hin dandeessan
Hindan desa warra gootara abbootii gara warra Haacaaluu wajji nyaatee deebi'ee isa nyaatee ammallee deebi'ee abbootii garaa sanii wajjin xaragamtanii baddan malee Oromiyaan hin baddu tana sirriitti jala muraa beeka. Arra as deebitanii nu godhatan no way. Kanaafuu hiriirri as deemu kun hiriira biltsiginnaan itti awwaalamtu hiriira biltsiginnaan itti daawun taatu ta'uu qaba jechuudha. Kana OMN fi kana keellootiin illee dhufneeti yoo rabbi jee irraa geerarra irraa wacna abshir jabaadha Oromootii laal nuti teenya ammallee oluma yaadina maaliif qabsoo tana qaba qabsoon waa hedduu keessa dabruu qabdi gufuu qabdi waa meeqa qabdi abbaa garaafaas keessa dhufa waa meeqa dhufa kanaafu abshira ni injifanna akkanuma wajji injifanne hayyoota keenya hidharraa ni baafna gaafni abiyyi hokkoo funyaan isa darbinee masaraa kiiloo afurii keessa darbinu gahee jira jechuudha galaanni warraaqsa ummata oowwifataa jira jechuudha qarshii sii kannaa miti bassoo sii guduunfaa miti moo sagalee sii tahaa miti ganaa sii huut aragee fuudhee deema addisuu araggaa'u qixaa'u dhaggeeffadhu seenaa ta'uu deemtan hundi keessan addisuu araggaa'u qixaa'u taayyee dongora shimallis konkaa abiyyi kaasaa'uun hundi keessan xilaayee waamii hundi keessan abbootiin gara warri Oromoo wayyaanee wajjin uffacisiisaa turtan har'a isin haaji gootanii ummata kaan shayxaana isin hundi shayxaana isin hundi diina keenya turtan isin hundi argaa keessan hin feenu jechuudha kanaaf warraaqsi ummata sii dhufaa jira ablee qarattee kana siitutti qalamu ta'a ablee warraaqsa ummata ati hoottuuti ummata dhiiga boochiftee Haacaaluu nyaattanii ilmaan Oromoo kaanii kaan hallayyatti qaltanii fixxan booda arra deebitanii hiriira aboo yoo hiriirri sun summii isinitti hin taane yoo hiriirri san isinuma galaana isinitti hin taane maal jeejaa jedhin talan kanaaf fayyaannaa tura nagaan na jiraadha guyyaa gaarii halkan gaarii